السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني حكم جرتني فيا كيسني كبد بنتوتا في جالة متوتا لما نورمو بقى جراتني. سبحان الله سبحان الله والله بايت كنا مقدسيسا. سميان لا أما اللي سميان ديبتي جولك أبتي غريا من ديمتي جرتي والله بايت كنا مقدسيسا. كان درتون أزجرا جتو تكا غريا من جرا تكا غرا توبيان جرا takkammoo gara Bahar Daariin jira, takkammoo gara Finfinneen jira, takkammoo gara Harariin jira too jettu. Har'ammoo kunoo qabatamaan dhugaatiin viidiyoo waraabaa jirti. Yemen keessa galtee bishaan baarii bishaanii bira jirti. Ijoollee kana lamaan qabattee ijoollee jaamata xiqqishoo kana. Wallahi rabbiin keree haa taasisu waan hundayyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko lameen nama cabsa. Tokkoyyuu nama rakkisti ijoollee kana lamaan qabatanii walii gadi deemu ni ulfaata. Isheef Saayidoon rakkina guddaa gammachuus waan hundaa biyya Oromaa keessa walitti dabalamanii waliin arganii kanarra darbanii immoo gammachuu irra ga'anii waan baay'ee waliin warratanii godhatanidha. Sababa Saayidoon fuudhee kanatti jireenyi isaanii akkas rarraatee walii galmaa dhabanii akka kanatti diigamtee akka kanatti isheenis ijoollee kana baattee walii gad otoo joortu Itoophiyaarraa ammoo deebitee gara Yemenitti shaqaalummaa magora Arabaa keessa naa wayyaa ijoollee koo lamaan qabadhee nama naqaxaroon argadhee achuma hojjechuu wayyaa maaltu Saayidoo fi hayyuu laalee mataa na dhukkubsa yeroo hunda jette wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif Hayimaanotii kana biraan immoo nama cimaa tokko nama jabaa tokko nama waan qabaanne illee rakkinaadha jette nama tokko yoo biraan qabaanne rakkinaadha jette wallahi dhuguma nama tokko yoo biraan qabaanne hin jabaatti wallahi hin cima guyyaa tokko garuu hin darba akka kanatti nafu keessumaa yoo amantii gara biraa keessaa dhufte amantii gara biraa keessaa yoo dhufanillee maatiin sunillee haa kolfan malee ittiin gammadanii aarsaa nama kafachiisa. Kana qobaa ishee ta'utti ofirra deebitee ammallee gara Yemenitti kuttee jirti. Kunoo teessee viidiyoo waraabaa jirti. Adan immoo eessan jira jetti. Maalumaafuu gaa rabbiin maal goonaree rabbiin nagaa haa buusu jidduu isaaniitti. Rabbiin nagaan akkuma duriitti jaalaluma durii rabbiin haa deebisuu fi wallaahi baay'ee tokko ulfaata. Birriin handhumti jedhee yaanne birriin harkaa dhumtee jirti. Olii gadatoon asii qabee toon hoteela lakkaa'u jette wacii baay'een birriin ani hin dhumu jedhee abdadhee galee hin deebi'u jedheen illee galee gizeen galeesii jette birriin ani abdadhee sunis illee har'a of harkaa fixee akkasitti deebee gola Arabaa keessa hojjechuuf gara Yemenitti deemee jira jettee paaspoora ijoollee ishees paaspoora ofii ishees agarsiiste. Egaa rabbiin nagaa haa buusu ijoollee ishees nagaan rabbiin walitti isaan haa deebisu jenna maal